Itoophiyaatti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin kan eegalee Itoophiyaan Codes Initiative Program kan jedhu United Arab Emirates wajjin ta'uudhaan pirogiraamii haaraa koodersii miliyoona 5 uumuudhaa fi qabamee pirogiraamii jiru qabadhiisanii dhiyaadhee jira. Akkamitti akka reejistara godhannu akkamitti akka eegalu chaanalii keenya kanaaf haaraa namni taatanii jirtan sabiskiraayib nu godhaa, laayik godhuu, sheer godhuu hin dagatinaa isiniin jedhaa. Gaa'oo Dugulaa gara sagantaa keenya qabannee dhufee itti adeemu. Browserii Chromeitti erga seenneen duubattiin gara websaayitii deemnaa. Itiyoo orders.it search goonee search bar irratti Itiyoo Orders Initiative jedhee nu fidee jira. Websaayitii kan fakkaata jechuudha. As keessatti maal nu agarsiisa 5 million Ethiopian coders advanced digital literacy for Ethiopia use jedha. As keessatti waan hedduu arguu dandeettanii kan jechuun koorsiin kan irratti nu kennamu Udacity kan waan ta'eef as keessatti koorsii 3 qabna yeroo fi yeroo biraatti dabaluu danda'anii ammaaf garuu kan dhiyaatee jiru Android Developer Fundamentals isedhu kana. Maalidha kaayyoon isaa? This track aim to teach the core fundamentals of Android development and Android development application Android akka develop godhuuf fayyadu nutti hima. Lamaffaan data science fundamental jennu. This track aim to teach you the core fundamentals of data analysis irratti xiyyeeffata jechuudha. Sadaffaan immoo programming jechuudha. Program fundamental web development irratti xiyyeeffata inni. Kanaaf kan barbaanne yeroo fi immoo Android developer fundamental isedhu irratti enroll goona. Kan jalqaba kan enroll now. Gara kanatti nu fida jechuun Android development fundamental login to continue enna. Login to continue ennu sign into your account jedha. Email fi password hin galchine sign in godhuu dandeenya yookaan sign with Google jennee sign Google jechuun dandeenya. Email keenya Google account create godhuu dandeenya jechuudha. Sign in with Google jedha. Achi email keenya nu fidhachiisa jechuudha. Ergasii waan goona confirm continue godhedha. Continue jenna. Verify godhuuf jechuun kana verification na ergee jira. Android development fundamentally start my application jedhani. Start goona jechuun background information galchina. Please indicate your country nationality Ethiopia. Please indicate your region in Ethiopia dha. Region kee jirru Oromia. Oromia. Please confirm your age kee filanna. Please confirm your phone number jedha. Then America jira kanaaf Ethiopia filachuu qabna jechuun. Ethiopia then verify goona jechuun lakkoofsa mail bachelor degree highest level education jechuun bachelor degree galchina. What your field of study jedha. Duraan education jedha. Then name of your education institution galchina. Then what's your current employee status? Full time galchina. If you employ, what the name of your employer? I'm teacher.
year of experience galchana. It's no problem then. What's your primary reason for enrolling this program? To start my own business. How did you hear about this program? From other email ta'uu danda'a bakka irraa dhageettan jechuun then confirm goona finish and submit irratti then congratulations jedha you have been enrolled into this program jedha enrolled from fundamentally start goone jalqabna jechuudha start jennaan galfoortaa kanaan nu dabarsa jechuudha. It's very simple kanaaf asiin coursiin kanaaf kan ta'a jechuun introduction to program, user interface, user input, introduction to Kotlin, certificate assessment jira, assessment dirqama certificate of completion nu kennu jechuun torbee muraasa jechuun torbee muraasa keessatti kun sa'aatii 6 qofaaf kun sa'aatii 2 kun sa'aatii 5 then certificate assessment fudhanneennaan xumurree jechuun dirqama fundamental jedhamee kan fakkaataa agammaatti eegan hordoftanii chaanalii keenya subscribe godhuu, like godhuu fi share godhuu irraa fatinaa galatooma.